Safa wali kan. Ababa jira. Romantic no. Batam romantic no. Biyya keessanitti Rabbiin madaamii isin godhe. Aslee ini narafa illee jira bar. Rabbi rafa goomiti. Ka dhufu ija ka dhisi. Jarjarini laata jarjaru min amali shaytaan jira. Inqaraanati bakka kan. Inqaraane. Kiduf maa jedhi. Yoon qareen saayya. Arafaan akkala. Ramadaana waggaa dhufu, Iidii waggaa dhufu Rabbiin madaamii isin godhe. Mana keessan viillaa keessan keessatti makiinaa hamarii kan V8 kan fuuldura dhaabbatanii akka ijoolleen Dubaay jaarsan sapiraayiz gootu san. Warra kaayidoomaa makiinaan finne. Maala namni kaleessan ofiin jiru si dunaanis oofarii jalqabu yaada qabdi. Oofarii dalagaa dina fakkaata isin jaartin haadha. Oofarii dalagaa dina dina ishee. Warra kaayidoo guutuu shufeerii barbaasa malee hayyee. Makiinaa guguddaa akka ijoolleen Dubaay jaartin sapiraayiz gootu san. Mana keessan duratti dhaabdanii abbaa manaa keessa wajjin haadhaaf abbaa keessa wajjin faamilii keessa wajjin nama bakka tokkotti iida bareeda iida gammachuu dabarsu rabbi isin fuudhaara isin haa galfachiisu. Ila maaltu jira beektaa namni keenya akka waan birriin biyya keenya jiratti yaada beektaa. Fakkeenya tokko waan warri tiktookii kun beeku. Mucaan kun of heemasii tokko fayyadanii ka Ameerikaa deeme Adoonaa hin argite. Itoophiyaa irraa Ameerikaa deeme. Ameerikatti waraqaa dhuggatanii tiniin ari'an. Miila Kanaadaa deeme. Kanaadaatti jiru itti ulfaattee biyya gale. Waggaa tokko keessatti Rabbiin dabarsee fi Ameerikaa keessa ari'an san viziitii dhaqa jechuu sagantaa. Isinii galee Rabbi kun Ramadaanni kun Ramadaanii nama shanaffaa osoo faamilii biratti hin baasin. Kana jechuun mee shan. Nama tokko miti bar. Haadha abbaa kiyya wajjin osoo hin baasin Ramadaanii nama shanii wallaan. Isinii galee miti Ramadaanii nama shan. Innaa Rabbiin jireenya kana isinirraa guutee qulfii teessan isin jalaa dhokkatte isinii mul'isee bi'iznillaahi alkariim Ramadaana dhufu bakka isin jaalattanitti biyya isin jaalattanitti nama isin jaalattan aanaaf aalii keessa wajjin keessattuu haadha abbaa keessa wajjin isin haba. Amiin jedhaa jirtanii. Rabbi isin haa milkeessu. Wallaahi qulfii teennatu badee olii gallooraa jirra. Aboo bakka miftaa rizqii kennaa jirtu Rabbiin irra nu haa dhaabu. Rabbiin waggaa dhufaarra isin haa galfachiisu. Nama Ramadaana dhufu gammachuun aanaaf aalii ofii wajjin firaa fi ixaa ofii guutuu wajjin itti deema jisoom Rabbiin haa godhu. Mee isin hundi keessa laala warra bara engaddaa ida wajjin dabarsan ka barana isin bira jirre. Ka addunyaa kanarraa hin jirre meeqa jira jechuudha. Namni bara engaddaa isin wajjin dhiiddan ka du'ee qabrii jiru ka jireenya rizqii addaan isin baaseetiin hin biyya jijjiirate ka dhukkubsatee algarratti gale. Warri bara engaddaa suuraa hojii kaasan barana guutuu isin wajjin hin jira. Uf gaafadha nama 2000 jirtanii jechuudha. Hin jira. Homa irrataa jechuudha hin jiru. Isin galee. Abbaa Rabbiin jaalatutu iyyuu Ramadaana itti deebi'a. Isin galee miti. Rabbiin umrii isin dheeresse jireenya bal'oo irratti fayyaa guutuu irratti qabeenya rizqii halaa isinitti kennee Ramadaan dhufullee bakka isin jaalattanii fi nama isin jaalatan wajjin isin haasofsiisu. Iidi irratti wal nama agarsiisu. Nama Ramadaana keessa kaabaa Rabbi jalatti umraa godhuu dhaqee wal argu Rabbi nama godhu hunduma keenya. Nabi Allahumma salli hin gaabure kabalaan jirtu. Ijoolleen tallee koppileen godhaan jirtu. Akkatti du'aayii goonee koppileen godhaan jirtu. Amiin jedhaan ni bara. Amiin jedhaan. Maal kun nuti koppileen gaa'idaatii bashannanuu dhufanii yoo feetan koppileen godhaa yoo feetan dhiisaa. Yoo feetan dhiisaa. Yoo feetan taaptaap godhaa yoo feetan dhiisaa iduma isin dubbifnaadhaaf dhufnee bunuma dhugaarraa walumaan dhugnaa fi bakka Rabbi isin abbaa firaa firaa. Amma nuti dulloomne roomaantikii makeen akkana. Roomaantikiin dullootaa kana isin galee nuti amma dulloomne jechuun nama waggaa Ramadaa 25 biyya namaatti soba jechuudha. Amma roomaantikii dullootaa jedhama. The romantic sa. Bareeda roomaantikii kun ababallee hin jira bara. Safa wali kan. Ababaan jira. Romantic no. Batam romantic no. Gaafa dulloomtan isinillee gaafa akka keenya kanatti guddattan pandishaa jaartiin isinii kennitii buna isinii buuftiin. Ani heettee du'aa goota romantic. Romantic waan haati fi abbaan isaanii irra jiran ni barbaadu. Waan haati fi abbaan isaanii biyyatti bar. Ijoolleen illee buna dhaabdee fiddus dubbii mana keessa jiraattee fiddullee haatumti sun kaatee dhaabdee fiddullee. Abbaan manaatii fi amma anuma lubadhe beektaa kaleessa warra jala nurraa taa'u gurgur hundi isaanii daa'ima ta'uu hubadhe maali viidiyoo anaa fi
Kairi tokko laalanii shamarree guutuun isii jechuun ijoolleen dhiirallee baay'inaan ijoollee shamarreeti. Abbaa ofii maarreen qabu. Anillee gaafa biyya jiru akkatti abbaa kiyya wajjin harkatti maradhee deemaa ture. Yaa boo'aan beektaa? Abbaan biyyaa sun amma harka nama qabatee deema garuu abbaan kan qollaallatu abbaan kan qollaa nama gaariidha. Abbaan tokko tokko kan nama tumu jira. Abbaan tokko fuula. Ammallee maal jira beektaa? Hedduu umuura tiktookii fayyadamu kun warra biyya arabaatti lamaa sadii deebi'e. Gaafa isiin diyaaspooraa taatee galtu kan duraan tumu kan isiin birrii fixattu. Nama kabajan. Harka qabatanii deeman maali baankii fa'aa geessanii mire baankii fa'aa geessanii mana fa'aa maqaa jijjiiranii fi olii gadi fa'aa deeman akka waa warri wadalloo laalatu gurgurachuun dhaadheessuun magaalarraan deemanii mire isiin immoo biyya ormaa turte yaadde mire itti marattee deemti. Gaafa birrii fixatte ofiinuu kana dubbaa jirti ofiin kana soqoodii. Siin hundaalachuu bifa sana laalteetu moof jibbitee deebiti. Rabbi sana godin warruma milkaa'ee irraa galu rabbi maali sila birriin biyya arabaa kun barakattu bar keessattuu birriin mana namaa hojjetan kun galma namaan geessu wallaahi tu danda'amee jira. Birriin ni barakatti. Maaltu jira beektaa? Ijoollee mateen isaa tabii arabaa yoo sanatti nu wajjinu karooran qaban tokko kana jedhe lammata haadha abbaan biyya irraa ilmoo ofii ergan hooma ilmoon isaanii birrii lafuma habbuutu itti fakkaata. Waan isin dadhabdu akka isaan dhaabatanii miilli ta'e kalee dhukkubsattee ibiddara dhaabatanii kaarama makwaa godhanii kushiinaa keessa dhaabatanii nyaata aynata dhibbaa hojjetanii fuuranii dhiiga fuuranii bishaan keessa dhumee fidanii beeku haadhaaf abbaan biyya. Si gala miti. Kanaaf yoo isiin asii waa ichi ergite isaan ta'an gibira kafalatan ta'an madaabaraa kafalatan ta'an maal maaliin godhan ta'an hoolaan bitanii hoolaan duuti. Tan horii bitanii maadatti bashannananii jedhamu. Ofillee itti bashannananii walaa ilmoon hara ittiin galfattu walaa inni hara ittiin galfatu. Osoo amma akkam waan dalagaa jiranii miti laalanii akkuma nuufiti xiqqoo warra bu'uurri walirra kaayee fi baankii marraa kaayee fi gaafa isiin akkana 500,000 yaala argatte achi siqalee lafuma xiqqasha wayyaa qabdu takka kaartaa pilaanii qabdu wayii bitanii fi lafuma duwwaa jechuudha lafa kaayanii fi amma lagaafti waggaa lama dalagdee akkasumatti lafa wayii bitanii lafa kaayanii fi mana ijaarin lafuma sanaa qabaatu warra waggaa kunan ta'u kun waggaa lama lamatti lafa kaarimeetira 200 osoo bitanii fi waggaa lama dalagdee jechuudha manuma tokkoon qabaatin kaarimeetira 1,000 bitatti jechuudha waggaa kunanitti gaafa galte kanuma gurgurtee karatti ijaarti. Kaarimeetira 400 gurgurtee mana yoo ijaaratte 200 gurgurtee hojiin eegalti. Haadha viillaan taate moo haadha viillaan taate? Silaa taate silaadha. Silaa ta'e bara. Egaa kaarimeetira 1,000 yoo qabaatte 600 yoo gurgurte 600 gurgurtee waan barbaaddu guutuu yoo godhatte 400 kanatti viillaa kana G+1 kan ijaaratte jechuudha. Kam akka madaabii isii kan mana xiqqaayyuu miti bara saarbitii minaaminaayyuu miti bara. Isin si galee kanaafi haala kana keessa waan jiruuf irra hedduu ijoollee kamiidhaa jiru maa inni warra gargaaru akkuma jiru ta'ee ila osoo dubartiin takka birrii 20,000 40,000 argite 5,000 keessaa wacii godhatanii silaa rakkoon biyyaan dhumu 10,000 keessaa wacii godhatanii 30,000 osoo ciniinanii irra du'anii kaayaniifi silaa waan ilmoo gooti ta'anii silaa barattee galma gahaan jirtu heerumtee bultii keessan jirtu jedhanii waan isii kanatu jabeessaniifi warra bu'aa deemti isiin gaafa galte hara gaalfatti jechuudha. Amma rakkoon jiru maa inni bakka gaafa birrii fixatan dawwala. Amma warri Itoophiyaa bara ajaa'iba fidee gaafa birrii qaban silkiyyuu sirraan kaasan. Dawwaltullee hin kaasan. Hin kaasan. Feeroo abbaa keetaa. Feeroo obboleewwan ta'a everything hin qabu akkasii hin dhagane gaafa birrii fixan yookiin gibirri wayii itti ga'e wacii barbaadan bilbila sirraan kutan immoo kustole haarawatti si yaadan bakka ati intala isaanitti ilma isaanitti. Biyya alaatti jirti. Gizee biraa dawwaltuun argattu. Baankii nama godhatan jechuun akkas. Eegaa wacii wayii itti jennaan silkii sirraachitu nama bira dhaqanii faasitti dawwalchisan itti dawwal jedhanii. Si galame. Kanaafi warri sagalee kiyya kana dhageettan ijoolleen biyya ormaa jirtanillee haadha abbaa keessanii gargaarinaa miti. Gargaara lubbuu keessa caalaa tola haadha abbaa keessan. Haadhaaf abboonni viidiyoo kan argitan kan ijoollee biyya namaatii qabdan waan ijoolleen keessan fuurteetiin isin argitu kaleen dhukkubsattee
miilli dhidhiitee dhiigni keessaa dhume goggoyde sa'a jaarsa barbaadutti sa'a ilmoo argachuu barbaadutti fedhii isii ijoollummaa awwaaltee mana madaamii arabaa keessatti gabroomtee gabra taatee dhaabbattee halkanii guyyaa sa'aatii barbaadetti raftu sa'a barbaadetti nyaattu fedhii ofii guutuu gaqqabdee qoonqoo ofii gaqqabdee fiddi waan ta'eef waan isiin isin ergitu san irraa yooma isiin isin ergite waan hajaa keessanii qofa xiqqoo keessaa baatiniin guddoo ilmootee sanii kaayatu. Yoo qabaatellee isinuma gaa yoo isin warra keettaniif isinuma gaa gaaf kaayan. Jijjiiramtutti gammadanii. Jijjiiramtutti biyya namaa teettee hojii baratte akkaataa jireenyaa baratte boru ijoollee biyya arabaa sana waan biraa dhiisi jechuudha. Osoo gaaf galtu waan wayyitti galte. Maatiin isii haadha abbaa isii obboleewwan isii waan biraa yoo dadhaban bara jireenya irraa hin baratan. Akka itti huccuu miiccatan. Akka itti nyaata godhatan. Akka itti waan xixiqqoo waliin gahan. Irraa barata amma nuti biyya keenyatti ganama marqaa nyaata guyyaa buddeena nyaata halkan buddeena nyaata argite halkanii guyyaa ummata biyya keenyaa jechuun rabbi haara ummata bar irra hedduun parsantii isaanii ummata bar paastaa fi mokoroonii buddeena irratti naqatee nyaata. Kanuma kanaa irraa baratan ilmaan keessan kan biyya arabaa jiru kana wallaahi akka laayyootti ilaalina injiinara ta'anii galan. Waan isaan dalagan harkaa dhabanii jaalachisan malee biyyaansi amma namni biyya keenya nyaata silaa gisee sadii nyaatu bakka tokkotti nyaatama. Buddeena jala afetti, paastaa asiin naqetti, mokoroonii asiin naqetti, jidduu shiroo naqee nyaata. Isaanii bayyaanati. Garuu ijoolleen biyya arabaa amma isaan tuffatan biri jala balatan tun osoo galte ganama paastaa kennitiif. Guyyaa mokoroonii kennitiif. Galgala buddeena kennitiif. Sigala miti. Silaa jireenya barate. Nyaata isaan bakka tokkotti nyaatan argite bakka sadiitti baaftiif. Qabaateetuma nyaatuun beeku hedduun uummanni keenya Itoophiyaa kammaan qabuu nyaatuun beeku. Dhugaa rabbi isin haa laaffisu. Na ayyaana waggaa ta'e ganama keessa baachuu fi namoonni biyya keessa ayyaana amma ganamni waayifaa jalatti qeefaa nama dhageeffata. Waan kana hojiirra oolchaa. Warra obboleettii kan keessan jajjabeessa ilaalinaa calleftanii yeroo illee waa bittanuu fi bakka silaa irraa fudhatamuu hin qabne irraa bitaa fi yeroo irra baay'ee warri bitatallee bar akka hin taaneef bakka hin taaneef irraa diigame si galee sanfaatu nama miidhee jira. Inshaallah rabbi sin. Haati qaatullee gaawima bitanuu dhisa. Gaawii bakka gaarii dhalaalaa bitaa fi. Amaarinyaan hojii kun kana minuuti hin gootanii ijoollee modiisara qabdan eessara. Amaarii fi mana haadha seenaa balleessa. Ati hin qabdumaa. Anu astaina jetta argara maalisa? Amarinyam. Ay, mi oditaran qabdechu. Oditara yoo na kaneta. Tingan neda. Nana kon nuftu barsanif. Anna mana kan kon nufne unda. Angi utara ke dia. Utara ke unda. Giftare rondan dufre. Yerondan juru ka giftare. Ana mo Amerika deme. Oditara na kaneta ya. Ah. Amerika share nyata. Sumna. Gara-gara. Jadi dalaga gitu ya cuk. Mau diterang akan itu. Serba jalan akan itu nubanta. Ani mau awat serba kuno tuh. Kisah cuma tanah gadis. Dia tadi. Gadis dah. Kamu dari toko-toko motu. Lihat kan surprise juga. Ya. Gift tigala di kayak kan kamu Allah juga mesti gutur kan. Idra kasih aja jalan sigut. Samboda. Jadi aduh Kisah kita habbar masa digatise dan jaga tu. Nggak harusnya dah harusnya. Orang cerita hasap nak kata. Itu angkat paling galu nih juru. Luar harap kata itu. Luar. Ya jemaah sih ada kisah Ramadan nama Nabi ini. Ya cuy Ramadan kan Isa nih nanti pakai tamu. Luar kata. Isa yang Ramadan. Ramadan kan apa jiru? Anjir ama. Mbego. Salat made dema to rabbo. Okay. Akka sera go sai. Go ne bare tadi. Yode. Rakkom per nutu chupa ne Amerika san. Tara sila wale ganne. Kamela jasi kan dare o ganne. Rakko. Rakko. Akkam go nare. Amerika kana sila ko akka wajra. Kalen jasi sagoro. Namun di nargo bar bakkalen ja kana lefen. Safara kawatin na. Eno ko veru ganne.
جراتو مال فادا كوفيان جاكو سلك راهو يلا ربي يعمل كذا إنما لما رأيت سلسلة كوفيان نمت بكنان ولا توبي ولا كوفيا كدكان ولا قرابي thank you كوفيا تكتي هيك ولا نجامل متقول جان ين والله كوفيان تكون ما سرت الجبل كوفيا حديث يكون جابين كيف فتكت أبا منا كيت اللي فتكت فتكت ده كوفيا تي دوغو بيزايلا ما ولا لا نقالا والله إيه ده كله itu hari ini tak dewa bereda wala. Ya nama udah ada. Saya nampak juga baca wala bereda terus. Boleh kita ini mana? Jira. Katanya video kan? Dah semua jira. Tidak sini bukan. Bunga juga. Balai segala bahasa bunyi lah. Oh iya, kabar ya kan? Dua tim mau ya kabelum bayi mana? Ega sani kan timara bar. Kalla te don tane yo kabana wallahi atman kasta bishan mata am tere. Okay. Singar. Ngene sila. Chalisi. Akabulan korra digur di hinjenne. La anu makabana ay ray bunni ka ta dufne mar nuter gairo dufnu jas majra mi fakanya. Maafi. Yaru rakkum ko. Mulu mau korra dugai. Ega wallahi korre bar. Kami asal di. Bereda di sikata dogna. Nama la manja bana ta kofin ne bar. Ma gore, nani ma dona sana. Man dufne sana mi. Rafa rare manni. Oke, tamam manja. Daga ge se kun sina bar namma na te o tel se mar fe na mai bisa bar biyat. La akasinti. Warwa mani tara. Ya shan duga ni bar bunaka. On fara. Hadda mana kan kote